الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. برنوتا كنا قبي يوكان حروف يوكان دبس برتا جرورات لين الرجر ورك درال لالين عمل الرديب اسنهما جلر راول جلقبا ترتيب لالا تولي لين جچون كوني لين وني جدامو كون لافسو جچودا bifa inni itti qara'amu hubatutu dursa. Fakkeenyaaf mee afaqadaadha yoo eegallu taa jennee eegasii dubbachiiftuu fathaa jennee eegasii waaw jennee eegasii sukuun jenne walitti ta'u jenne. Waan kana tartiibaan maqaa isaanii waamne harfii waamne dubbachiiftuu fathaa waamne eegasii waaw waamne eegasii sukuuna waamne walitti ta'u jenne. taa fathaa waaw sukuun ta'u. Asitti illee harfii waamne dubbachiiftuu waamne yaa waamne sukuuna waamne walitti taa fathaa yaa sukuun tay jenna walitti ta'u tay. Liin ka jedhaniin kun sagalee waawii fi sagalee yaa fiduu jecha. Sagalee waawii fi sagalee yaa fiduu jecha. Qubeelliin lamaanuma tana. Qubeelliin lamaan waawii fi yaadha. Harfii liin ka jedhamu kun harfiin liin waawii fi yaa. Waawii fi yaa maal ta'an? Sukuuna ta'an. Sukuuna ta'uu bichaa miti fathaan durfaman. Harfiin liin qubeelama waawii fi yaa sukuuna ta'anii fathaan durfaman. Waawii fi yaa sukuuna ta'anii fathaan isaan dursu. Harfiin liin isaan kana. Afaqqadaan bifa kana. Afaqqadaa yoo laalle taa fathaa waaw sukuun ta'u. taa fathaa yaa sukuun tay. ta'u tay. ثا فتحة واو سكون ثو. ثا فتحة يا سكون ثي. ثو ثي. دال فتحة واو سكون دو. دال فتحة يا سكون دي. دو دي. ذال فتحة واو سكون ذو. ذال فتحة يا سكون ذي. ذو ذي. حال مسنين اتفوف جتا هاga dhumaatti haga asitti jecha. Liin jechuun hin dheeressanillee akka wannaa sanii miti jeddutti qara'u jecha akka maddiitii miti. Ama maddii irra deebi'ee yoo isin yaadachiise liin akkam akka ta'e isinii gala. Harfiin maddii sadii jenne. Harfiin maddii sadii jenne darsii dabre keessatti. Tokko alifa jenne, tokko waaw jenne, tokko yaa jenne. Harfii sadiin kana harfiin maddii. Waawii fi yaan harfii maddiiti asitti. Asitti ammoo waawii fi yaan harfii liiniiti. Garaagarummaan isaa maa'in? Waawii maddii dammatu dursa. Waawii liin ammoo fathatu dursa. Yaa maddii kasratu dursa. Yaa liin ammoo fathatu dursa. Garaagarummaan isaa kana. Hujii irratti hoo waawiin kun hin dheeressa. Ufiin dubbatu hin dheeressa. Waawiin maddii hin dheeressa. Dammama dheeressa. Dheeressuu malee ufii sagalee hin kennu. Gayni makana dheerata malee waawu jiraachuu dhabuun dheerina isaa bichaadhaan laalta malee wanni sagalee waawu fidduuf hin jiru jecha. Dheeressuu qofa asitti. Asitti illee yaan dheeressuu qofa. Gii jenneetuma dheeressina malee waan yaan dubban.
asliinitti ammoo liiniin keessatti harficha dubbifna waawilleen dubbifna yaalleen dubbifna jecha ta'u jennee waawiin dubbifna ta'u wuu jennee waawiin kunoo ta'i jennee yaa dubbisaa jirra jecha ta'u ta'i tha'u tha'i daa'u da'i garaagarummaan isaa kan fakkeenyaaf ka wal fakkaatu yoo isinii fudhadhe kuni luu jedhee dheerata luu asbira ammoo law jedhala law butaa jecha asbiratti yoo lii ka jedhu taate asbiratti lee jedha garaagarummaan isaa kana maddii keessatti hin dheeressina dalagaan waawii fi yaa dheeressuudha maddii keessatti dheeressuudha liiniin keessatti ufiyyuu dubbachuudha akka irra butaati jecha akka sukuuna jecha sukuuna asin maqaa sukuuna malee dheeressuudha yoo dubbifnu maqaa sukuunaa dho'ina malee dheeressuudha asitti sukuunuma jecha sukuuna bira gaafa geenne waa'ee sukuunaa isinitti irra buta jecha irra buta waa dubbisuu irra buta yaa dubbisuu jecha ta'u gize jennam taa dubbifne akka nama ta'u jennu taa barreessee akka ooti jecha akka oo fakkaata dubbachiiftuu afaan oromoo ootti dhiyaata jecha fathaa fi maaliin fathaa fi waawu sukuunni fathaan dursee waawu sukuunni dhufe akka dubbachiiftuu oo ta'a jecha isallee qajeela fakkaatu baatu fathaa fi waawu akka ooti fathaa fi yaan ammoo akka eeti dubbachiiftuu afaan oromoo shantu jira sadi awwala fathaa kasraa dhammaa jennee fudhannee lamaan ammoo tokko oodhaan fathaa waaw sukuuna jennaan iidhaan ammoo fathaa yaa sukuuna jennaan ta'ii haaluma kanaan qaraatanii irraa gadi jecha tawdhayshaw tay afuriinillee tayraw shaydaw ثوري صوضي ثيزو صيلو دو زي ضولي دي سوضي نو ذو سي طوني وان إردي بإسنهمو سيرا إساني تغرغر حرفين مدي سيرا قبن حرفين مدي واو حرفي مدي تهوف توكو سكونة إلى مفاضا من درسودا يان حرفي مدي تهوف سكونة إيه كسران درسودا ألف أمو فتحان درفمي إني يوجزي هندا فتحان درفمي حرفي لين تأوان تيف قارو كليني كان أمو فتحان درسي واو سكونة وفتحا يو درسي لين جنان يا سكونة فتحا يو درسي لين جنان حرفي للمي كان wanni irra deebi'ee isinit aman tartiiba yoo laaltan wanni baran waanuma xiqqoo dabalaa deemaa jirra warri ammoo tartiibaan hin laalle wanni hunduu isinii haaraa waan ta'eef isin dhiba waan ta'eef namni barachuu barbaadan duubarra deebi'a warri muuxannoo fudhachuu barbaadanillee marraa takka laalta waan ta'eef yaadannoo qabattee tartiiba saniin muuxannoo hin qabatta baarakallahu fiikum rabbiin nu haa gargaaru numaraa rabbi nu haa gargaaru akkasumatti namoota baaratuu barbaadan gara barumsaa affeera asiin ammoo asumatti ammoo wanni gizee itti aanu akka isin rakkifne addaan baafattan maddii fi liin fakkeenyaaf kanaan quu yoo jenne kanaan qawu jenne lamaan kan addaan wallaaluun qabdan jecha kanaan qii yoo jenne kanaan qeey jenne kanaan muu yoo jenne kanaan ma'u jenne kanaan kuu yoo jenne kanaan ka'u jenne garaagarummaa isaa kanaan kii yoo jenne kanaan keey jenne akkasi garaagarummaa isaa sirriitti addaan baafattan fakkeenyaaf kanaan nuu jenna maddiitiin dammatu jira waan ta'eef waawiin dura dammatu jira waan ta'eef nuu jenna kana ammoo waawiin dura waan fathaan jiruuf naw jenna qubicha dubbifne kana
yaa dura kasraa waan jiruuf nii jenna kasra masan dheeresse kana ammoo nay jenna kana kun waawii fi yaan as keessatti maddii keessatti ka garanaa kana keessatti waawii fi yaan dalagaan isaanii dheeressuu qofa waan biraa dalagaan qaban asitti ammoo hin dubbatan ufii mataa isaaniitti dubbatan kanuma baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.